dubartii harma muruudhaan dhiira harka muruudhaan seenaan calanqoo fi aanoleetuun sobaa waan sirriiti mallee fuuldurallee yoo hirii harkate gocha akkasii raawwachuurraa hin deebi'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo kana hanga dhumaatti nu wajjin turaatii dhageeffadhaa dhaamsa kana waliin gahaa laayik sheer sabskiraayib godhaatii yoo jabeessaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkamiin jirtan nagaa fayyaadha. Gabaabsinee waan takka takka tan dubbannu jira waa'een irraa dubbannu waa'ee seenaati. Seenaa beekni osoo hin ta'in seenaa jechuun maal jechuudha warrooma seenaa beekutu nu hima. Garuu seenaan takka hojjetamtee eega dabartee booda seenaa san haaluun yookaan ammoo seenaan san hin jirtu warri jiru yookaan ammoo nam tokko seenaa nam tokko hojjete seenaan isaa san badduu taate deebi'ee gartee namni seenaa san irraa tolchuudhaaf irraa dhiquudhaaf bareechuudhaaf yaaluun akkamii waan danda'amu waan danda'amu waan julaalla. Seenaa biyya Itoophiyaa keessatti namoota hedduutu gahee isaanii bahee biyyaas bulchee waa meeqaas ta'aa ture. Namoonni kun akkuma gartee gaarii hojjete jiru gaarii hojjete akkuma jirutti gartee hamtuu qofa hojjetes hamtuu sanis walirra hojjete jira. Keessaafuu namoonni Oromoo irratti Oromoo ta'ee Oromoo keessaa Islaama irratti miidhaan geessifamaa ture biyya keessatti waan gartee namni wal haaluu miti waan dhoosaa fi asaasaa qabaatii miti jechuudha. Beekamtuudha ifaa ifatti hojjetan. Sirna godhataniiti sirna hayyoo sirnaa godhataniiti Islaama balleessuu fi Oromoodhaas cunqursanii bulchuu hayyoo godhataniiti hojjechaa turan jechuudha. Ifaa ifatti kun waan ragaan lafa kaayaa jiru jechuudha. Keessaafuu bara Minilik Oromoota hundarratti Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammoota Itoophiyaa hundarratti cunqursaan sirna Itoophiyaadhaa sirna gartee warra kaabaa kan uummanni kun aadaa isaaniitiin akkaataa isaaniitiin bulaa turan kana warri kaabaa dhufee dirqamaan sirna isaanii cabsanii sirna gartee ifii fidan kana irra fe'uudhaaf yaalii godhaa turanii yaalii san keessatti akkuma sabaa sablammoota biraa miidhaa geessanitti Oromoota godinaalee adda addaa keessa jiran haala suukanneessaa ta'een dubartii harma muruudhaan dhiira harka muruudhaan ajjecha akka malee gocha suukanneessaa raawwachaa turanii haala maletti gabroomsanii gabrummaa bira qotanii ilma namaa fi ergachaa qabeenyuma inni horee kana qabeenyuma isaa isaaniif akka galchu godhaa akka gabraatti qabatanii bulchaa turanii jechuudha mana dheeraa. Kana keessaan namoonni gocha san raawwatan akkatti seenaarraa agarre akkatti seenaarraa dhagan akkatti as gaheetti as gobanaa nama harka mirgaa Minilik ture nama gocha san keessatti gahee guddaa qabu Oromoota Arsiitii fi Harargee Aanoleedhaa fi Calanqoo irratti Oromoota ilmaan Oromoo Arsiitii fi Harargee fixuu keessatti gocha suukanneessaa raawwachuu keessatti nama gahee guddaa qabu nama duraati jennee seenaa irratti namni mana barumsaatti illee namni barataa seenaa hundaa keessatti ifaa jechuudha. Gariin deebi'ee dhiyeenya kana wanni agarree miidiyaa hawaasaa irratti wanta agarree yeroo sanitti raasgoobanaan yeroo inni raasgoobanaan turetti Yohaannis ture malee aangoon qabu ture nigistiin taanee maal waan juukkee jechuudha. Maal jechuu barbaadaniiti wanni kun moo namichi kun nama gaariidha jechuudhaaf moo namoota hedduu jira kan agarru miidiyaa hawaasaa irratti baroota torban dabran kanaa fi kana wanti deemaa jiru namoonni sun gochii Minilik raawwate san biyya ijaaruudhaaf raawwate waan sirriitti ji'a warra amanuu jira. Seenaan Calanqoo fi Aanoleetuun sobaa diraamaadhaa beekaa uummattoota sabaa sablammoota wal jibbisiisuudhaaf dalaga warra jiru jira. Kanaatu ammas deebi'ee raasgoobanaan goota Itoophiyaa ijaaree ilma biyyaatii nama gartee galataatii jedhee qabrii isaa barbaadu jira. Sidaa dhaabuudhaaf taa'ee waan ta'e hin beekne. Kanaatu ammas deebi'ee goobanaan gocha akkasiisan keessaa harkan qabu jira. Akkana jechuun akkana ilaalutti akkana fakkaatutti. Namni akkas jiru suni
osoo bakka goobanaa namni ammaan tan akkas jiru sun taate namni sun gocha kana ni raawwata jechuudha takka. Tabiraa gochuma inni raawwate san mirkaneessuu bira kutee ammuma fuuldurallee ammallee fuuldurallee yoo hirii argate gocha akkasii raawwachuudhaa hin deebi'u. Wanni raas goobanaan hojjete waan sirriiti jechuudha sun. Gocha aanoleedhaa fi calanqoorratti Oromoo raawwatame san raawwachuudhaaf namni kun nama ibbooda deebi'u miti jechuudha. Hirii akkasii harkannaan biyyaaf ijee jechuudha. Waan ammaan tan hojjetamaa jirus cunqursaa mirga dhala namaa ajjechaas taatee wanni suuqanneessan hundi haa godhamtu sirnaaf ijee namni maqaa sirnaa kanaan maqaa sirnaatiin hayyama fudhatee kanaan waan fedhee hojjetaa jechuudha. Kanaaf wanni raas goobanaan hojjetee waan sirriiti jechuudhaa fi deeman malee yookaan waan sirriiti jechuudha. Kabira ammoo gocha isaa sanarra deebineetti dalagnaa jechuudha. Kanaaf wanni kun waan akkaan gocha soqonnee isaa hojjetame san daran dhaloonni ammaan tana jiru irratti seenaa ifa baatee jirtu kan namni hundi beeku kana haaduudhaaf yookaan ammoo haaluudhaan goobanaan nama gaariidha nama biyyaaf gumaacha oole jedhanii dhiyeessuun waan ganaa hegeree biyyaa irratti wajjin deemuu irratti mirgi sabaa fi sablammootaa mirgi gartee lammiilee mirgi sabuu tokko ta'ee amantii adda addaa qabanii naannoo adda addaa irraa dhufanii waliin eegamee deemuudha akkan ulfaata jechuudha kanaan walamanii deemuun ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan nama gartee nama fixee nama haala suuqannee isaan ajjeese lafa isaa irraa fuudhee gabroomsee ooruu isaa keessatti qeesaa irratti ajjisaa ture namni sun sirriidha godhee sirnaaf godhee jiru fuuldura waliin deemtee sirna akkam ijaarta jechuudha haala ulfaataadha jechuudha. Kanaaf waan kanarratti fuuldura nutis keessummaa qabannee namoota seenaa beekan namoota bara Haayile Sillaasee jechuun bara Minilik jechuun katurellee bara Minilik jechuun seenaa dheertuudha. Garuu immoo hayyoonni seenaa san sirriitti beekan kanneen qoratan waan kanarratti qorannoo gaggeessan qorannoodhaan kanneen mirkaneessan hedduu jira jechuudha. Kanaaf raas goobanaan nama akkam akka ta'e gochisaa gaarii moo hamaadha waan jiru akkuma seenaarra jirutti hammeenyaan finnee hammeenya isaa seenaadhaan dhaloota dabarsuu qabna malee irraa dhiquu hin dandamtu jechuudha. Seenaan namaaf hin tolu waan jenniif seenaan waan dabre waan ammaatii miti. Namni seenaa dabre tolchuu hin danda'u. Namni yoo lubbuun jiraate waan amma dura balleesse tolchuu danda'a. Namni tokko immoo akka lubbuudhaan akka raas goobanaatti sirnuma inni gartee ergamaaf ture ajjeefame deebi'ee seenaa isaa tolchuu hin dandamtu jechuudha. Seenaa isaa isaatu balleesse. Seenaa abbaan balleesse hambi namaaf hin tolchu jechuudha. Kanaaf hayyoonni dhiyaatanii waan kanarrattis fuuldura gartee seenaan akkamitti akka sheenaadhaan adda ta'e akkamitti akka irra deebi'amee dalagamuu hin dandeenye osoo lubbuun jirtu yoo taate malee eega lubbuun dabarte seenaan sirraa'uu kan dandeenye yoo gartee dhaloonni biraa irraa baratee seenaa ta'e hamtuu san dhiisee hamtuu ta'uu irraa baratee seenaa gaarii hojjechaa deeme malee seenaa hamtuu san gaarii jijjiiruudhaaf yaaduun waan danda'amu kan taane hayyoota seenaa finneeti bal'inaan raasuuna galatooma. Mee isin akkam isin fakkaata? Hordoftoota keenya kabajamoo miidiyaan kun miidiyaa keessan kana like, share, subscribe godhaatii nu jajjabeessaa nu daawwadhaa. Miidiyaan kun miidiyaa keessan galatooma.